Yesuus qabadhee galanni mataa jawicha galanni mataa jawicha Yesuus kooti abbaan mo'ichaa Yesuus qabadhee galanni mataa jawicha galanni mataa jawicha Yesuus kooti abbaan mo'ichaa Akkuma finyooti inni sila kana koona jiniinu koona hidhamaan namoonni koona hidhamaan akkasiin jedhu satat jennaan akka finyoo doof jennaan narraa bu'eenni qofaa koo galateeffachaa shanirra kan jiru akkas jedha. Dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabbachuu diduudhaan rakkachaa turte tokko immoo isheen ogeessota qorichaa biratti baay'ee dhiphattee waan qabdu hundumaas kanuma irratti fiqxe. Haa ta'u iyyuu malee qooda itti fayyuu ittumaa ammaataa deeme. Isheen waa'ee Yesuus yommuu dhageesse namoota sana gidduu dugda isaa duubaan dhuftee uffata isaa dhufte. Isheen uffata Yesuus yommuu tuqxe illee nan fayya jettee garaa isheetti yaaddee turte. Ameen. Diinni keenya bakka iddoo jirutti hidhamu. Maqaa Yesuusiin diinonni keenya rukutamani. Sagalee kennu ergi. Amajaajini dhama haa ta'u. Qonqaayini dhama haa ta'u. Daftaraan dhama haa ta'u. Maqaa Yesuusiin dhama haa ta'u. Lafarraa qilleensa gubbaadhaa sammuu namaarraa haa hidhamu. Sagalee kee waaqarraa nu ergi nutti dubbatu. Maqaa Yesuusiin diinonni keenya rukutamani. Sagalee kee nu ergi. Amajaajini dhama haa ta'u. Qonqaayini dhama haa ta'u. Daftaraan dhama haa ta'u. Maqaa Yesuusiin dhama haa ta'u. Lafarraa qilleensa gubbaadhaa sammuu namaarraa haa hidhamu. Eebbifamee maqaa Yesuusiin. Ameen. Dubartii kanarraa innaa fakkeenya fudhannee ilaalle dubartiin kun waggaa 12 dhiigni ishee hin coba ture. Ogeessota yaalaa bira iddoo gurguddaa dhaqxeetti wantoota gurguddaadha. Waggaan tokkoyyuu nama rakkisa. Ji'i tokkoyyuu dhukkubi dhiigaa lolaan dhiigaa ji'a tokko miti torban tokkoyyuu isinirra ture attam isin godhe. Waggaa 12 rakkise. Dhukkuba waggaa 12 sekeendii tokkotti shaasharaan namarraa kaasa. Ameen. Guyyaa tokko Yesuus Kiristoos mandaraa sanarraa akka darbu argite. Bartoota isaa wajjin Yesuus deemsa itti mufe. Bartoota isaa wajjin yeroo Yesuus deemu jalqabu dubartiin kun Yesuus kun kaleessa eeggadda dhageesse akka inni hojjetu akka inni hidhaa'iif akka inni waanjoo dhabsu gurra ishee keessa jira. Dubartiin kun garuu bartoonni Yesuus wajjin deemaa jiru itti dhiphatanii jiru itti baay'atanii Yesuusin cannaqaa jiru. Dubartiin kun garuu Yesuusin fuudhaan arguu miti kan isheen barbaadde. Shaashara wayyaasa barbaadde. Ameen. Ilaa isiniin galee dubartiin kun kan isheen barbaadaa jirtu Yesuus Kiristoosiin qaamaan arguu miti. Shaashara wayyaasaatiif dugda isaa duuba karaa dugda duubaa yoo naqeetti bu'e waan na rakkisu kun hin dhaabbatu. Ameen. Yoo dugda isaa duubaan naqee shaashara wayyaasaa tuqee rakkina gootu dhaabbata. Ofii ishee amansiif. Namoonni keenya baay'een keessan of amansiisuu dadhabdu fayyuudhaaf. Yesuus Kiristoos
Yesuus jedhamu kun jenaa utuma maqaa isaa lallabu. Maka Yesus Kristus nama Nazareti. Para para dispora la bagatura hadia. Baik di sini. Pokok nama siasa dicari kalau dibaca. Pokok nama sadi sarwa. Baik ya bara-bara betul ini. Kayak apa? Makan sama gola. Bisa. Amin. Amin. Aku bantu Vietnam ini. Bila itu mama nak lagi rumah yang makasa. Amu mana rumah me? Amu mah. Ojis bikin. Amin. Maka itu. Maka Yesus. Maka Yesus selaya dia nama Yesus. Maka Yesus selakira wakali bayi apa dewasa. Yesus nak dia jadi cara sama berarti. Cara cara tadi tu sirti mula awalnya. Cara cun chefwan. Kota mesin. Kota sebelum terang kabar suan. Cara cun ya. Wayakan yang kita ni. Ishe makale yon kame badami tu wayasa mit. Cara makale yon kame. Ini wakaku na madangale. Ini mana orang jadi ala mereka bemalta. Tak kena kan? Mana Paulos ini? Setan ini yang dibatuan. Kata tu Paulos setan ini jangan atuan. Haram ayo tu jete polisai. Dua ayo jete polisai. Maka awak ayo dinerkan tu polisai udah pasti dah balai rakyat yang mengira. Maka satu dingki baru rame. Enyo banat tu boleh Yesus. Pasal Yesus ini. Wajib baru. Yesus ini punya wabah cundan. Berarti kau kalian sod. Wah Yesus ini. Maka saat teman terkaru. Bukti syarah satu. Dalam syarah satu tu. Tidak dapat. Ini yang banyak tu yang kaya benar Yesus. Mana mota siti kau pasir itu betul. Lagi Yesus. Wah bayar amma. Amma wana kaya bayar. Betul, dah kabarkan. Tadi rumah guna, orang apa tadi, orang lalabanin, orang wangkela lalabanin, atau kita sini gunaman, atau kita lalaban, atau kita mat. Kita kemeteran kita bagai. Akal sama si oleh kawan pada tak boleh siapa Yesus. Yesus siapa apa tu bayar lah. Ini kembali kau terakhir tidak kaya kamarnya. Waaqayyo maaliif fayyadamaa dhugaa baata? Maqaan koo Kibbituu Qalbeessaatii Waldaabeetii Diinarraan dhufee gandaan Girtaa'ummaati. Waaqayyo maal siif godhe? Waaqayyo kan inni naaf godhe ani bara 2007 yeroo sanaan booddee garaatti naaf fuudhee baay'een itti dhiphachaa ture bara 2008 utuma inni ji'a 2 ji'a 3 tureetu isaa booddee hin ba'a calluma jedhee ba'a sanaan booddee ammas bara 2009 yeroo bara 2009tti garaatti nan baadhee erga kana garaatti baadhee dheedhii mana qorichaa dhaqee ta'ee gaafa guyyaa 4 mucaan harkaa baate. Sanaan booddee bara 2010 gaafanii gara iddoo kanaa nan dhufee kadhata nan dhufee nan deddeebi'ee sanaan booddee gana sitti deddeebi'ee garaatti nan baadhee gaafa jala ga'uudhaaf fedhee asitti gaafa asitti yaaddu raajiin fa'aa harkanarra kaa'anii naaf kadhatanii warri mana kiimis na yaadda'anii akka godhan na bu'uurootuma kun garaatti baatti malee akkatti hin baattu naan jedhu garuu Waaqayyo gaafa raajiin fa'aa naa kadhatan sanaan booddee kunoo Waaqayyo harkatti na baachisee mucaa ilmanaa kenne kanaaf galata Waaqayyo.
Ati erga heerumte marsaa meeqa sirraa bahe dadhabbiin kee? Marsaa tokko akkasumatti dhiiga bahee ergaa sanaan booddee immoo lammaffaa irratti immoo erguma mucaa godhadhee mana kiimiitti gaafa guyyaa afuriin harkaa baate. Isa kana immoo erga dadhabbii mucaa kanaa godhattee utuu gara waldaa kana gaafa dhufte raajiinfaa gaafa si kadhatan maal siin jedhan? Raajiinfaa gaafa naa kadhatanii harkarra kaanii naaf kadhatanii galataaf kottu naan jedhe. Ara galataaf taate? Eeyyee Waaqayyoof galata fide. Akkamitti galateeffattanii sagaasuu jee sana dhuftanii Waaqayyo maalitti isin gargaare? Maqaan koo Daggituudha haroo Bilduurraan dhufee Waaqayyo dhukkubsattee nan namaaree mana qorichaa iddoo meeqa dhaqee dadhabeenanii addana dhufeennaan raajiinfaa iddoo isaarratti naa kadhatanii na kufaasisaa kan inni kufaasisaa garaa inni dhukkubaa gaafas ijoolleen na qabanii na fidanii dhufanii kiikkoo na kee ciisaan ture taa'uu dadhabee addana na ciibsanii baay'een ta'ee garuu nan fayya sadee yaanne isaan iddoo aarsaa irratti harkuma isaanii natti buusanii naa kadhatanii. Eessa keessan? Anna koona keena beekee saakona keena beekee. Mataa keessan fiitii? Keessa yaalaa ishee. Maaliif isin fiitii ishee? Yoo immoo isin qabdi? Waaqayyo na fayyisee mana qorichaa sadarkaa'eesi addanatti fayyee manni qorichaa sunis waan tokko naan goone isaan sida na qabanii na fidanii dhufanii deemee burraaqanii mana kootti galee midhaan isa ji'a tokko na dhagees galee midhaan koo na nyaadde kanaafan gochaa Waaqayyoo himue galata isaa kanaafan himuudhaaf iddoo kanatti dhiyaadde. Amantoonni arginu sabatti dheeraa gooftaa galateeffadhaafi. Taabotee biraasa. Sarara dhuftan. Kenna duwwaa tokko. Waaqayyo maal isinii godhe baratti maal irraa hiikamtan maal dhugaa barbaadde? Waaqayyo waan inni naa godhe dhibee harmaatti na fayyise. Harmi koo na nyaataa na dhukkuba galgala isaa yeroon ijaar gaafa 30 gaafa 25 asitti raajiinfaa naa kadhatan. Bisa kasih, isaan gaafa sana kadhatan jaafa galgalan fayyee dhugaa ba'uu na fayyise kanaaf Waaqayyo galateeffadha. Akka mataa irratti rukutaa gaafa namni Waaqayyo raajiin lafa kana irratti isinii kadhatanii harma nyaataatti fayyitan. Gooftaa isin fayyise akkamitti galateeffatu? Jedhamaa eessarraa dhuftanii? Maqaan koo Jaafar Maambatiin jedhama. Asmaadhaan achoo beellamumaa danda'an. Waaqayyo maal isinii godhe maal dhugaa barbaade? Waaqayyo waan gurguddaa baay'ee naa godhe innis yeroo darbe kalee kootu na dhukkubsatee gara waggaa tokkoof jeeshanii na dhukkubsatee achiin booddee yaalii ji'a 8 kan ta'u hospitaala Najjoos deddeebi'ee yaalamaa ture. Hospitaala Najjooti dooktoriin kalee kee kun calillii dadhabee naqatiitee fi nyaata mi'eessaa qabu hin nyaatinii naan jedhee ture. Achiin booda qoricha naa kennanii qoricha sanan fayyadama kanitti alla malli qibsan ture. Kana booddee 14 kaleessaa guyyaa laaqana nyaadhee kee addeenan dhufee maal taateenna na dhukkubaan jedhe kalee keessi dhukkubaannaan kalee koo na dhukkubaan jedhe dafee rifadhee achiin booda maal teessiin jedhan manni yaalaannaan calaluu dadhabe maqaatee nyaata mi'eessaa qabu nyaatinaan jedhaniin jedhee achiin booda 14 irraa jechuudha roobii ganama deebii asitti Waaqayyoon fayyisaa bilisa si baasanaan jedhanii roobii ganama akkuma saattanii nan dhufee kana booda sitti ol naa baasanii na kadhatanii. Gaafa saannaa kadhatanii raawwatanii bakka dhibeen koo suni yeroo suma ofirraa dhabee ergasii galee biyya isaa nyaachuutti hin ka'e jechuudha amma fiigama. Guyyaa gaafa namni Waaqayyo asitti sii kadhatanii kaastee dhibee kee kan of keessaa dhabe. Dhibee koo kan of keessaa dhabee waan manni qorichaa naan jedhes immoo mi'eessaan nyaatinaan jedhee turanii hangaafasuman jalqabee har'a galma immoo hospitaala deemee dooktarii biratti gaafa cheekitoo dhibeen keessa dhiiseera kadheen keessa dhiiseera garuu yoon deebi immoo deebitannaan adoon deebi'u deemaan jechuudha. Harka mataa
Sirraa dhuftee walaanaa waggaarii jaaborraan dhufe. Waaqayyo lafa kanarratti maal si godhee yookaan maalirraa si fayyise maal nu gaafuu barbaada? Kan inni itti na gargaare kan inni fayyisee harkaan na dhukkubaa ture lafa kana immoo dhufe harka kana sanamma kanatti gadi qabu baay'ee nan cannaqama akkanatti baachaa ture. Garuu lafa kanarra dhufe harka kanarraan bilisa ba'e dhibee harkaa kanarraan fayye kanaafan dhugaa ba'uu barbaade Waaqayyo. Harki kee kun maal si godhe? Harki koo kun na horsiisee utuu waa tokko na waraanee utuu waa tokko natti hin bu'in na horsiisee baay'ee dhiitisaa kan humnaan ala ta'e ture. Baay'ee kan mul'atu amma cilee naatti dhiidhee ture. Oyyaa mataasaa nama natti uwwisaa ture. Harka mataasaa mirgaa waan ture bitaachaa na nyaachaa ture. Sayyuu nama naadhiqaa. Kanaaf anis Waaqayyoon akkana jedheen kadhadhe yaa Waaqayyo yeroo malee karaattate yeroo malee harka namaa kajeele maaliif akkana na goote maaliif akkanatti yaa Waaqayyo akkanatti seexanni na qoruu danda'e maaliif jedhee Waaqayyoon kadhadhe Waaqayyoos isan kadhadhe karaa nama isaatii godhee na gargaareera kanan dhugaa barbaada. Mananni seenee bo'uun hin jiru qaafaarfachuu malee. Amen. Abis dah sekali kali. Mudi saya dapat hasilnya. Tok, dah sorry. Mesti, mantap. Ako ka na naitisi. Sabutin kayo na ba? Sabutin kayo na ba? Reset. Barang-barang sendiri. Aslan. Atiman. Mana? Siapa bicara ni? Bayi nama dia kami. Tok. Lam. Setiap kita. Tok. Lam. Sedima. Hati. Nagafu tadi batu gara-gara. Harki Waaqayyo sen ratto jeta. Harki Waaqayyo namoota kana irratti hojjeta. Raasa harka kanatti na bidda. Harka kanatti humna dabala. Harka kanatti humna dabala. Harka kanatti hafuura dabala. Wayyaa addana jiru kanatti humna Waaqayyo dabala. Qalbii addana jiru kanatti ayyaana Waaqayyo hida. Kennaa guddaa lafa kana jiru abidda humna dhiiga walichaatiin nan diba. Addana kan jiran sharaa kana dudduuba mana kana keessa kan jiran baarrii kana dura kan dhaabatan humna dhiiga walichaatiin nan diba. Ameen jedhi mi gostu. Akka kana sukkuun harka kee sukkuun hafuufat. Taadhaatti shaaboo gartoona
Kora bagatina matora. Kora bagani amasya. Kora Yesus amengera. Kora la bagani ala boshele begitu kora baha. Kora bahai. Kora la matoni mana kinalas. Jesus gostada. Harkuma ke kanat inno akaso buketor kami nabar. Harka kanarra abidda ko bahas setani mo bakka jiruiya. Kana manturuwan. Alko ke tello mo kami nabar. Tamatua. Ulma kabat hincara sagale mala tu sara geisa. Tamatua. Tamatua. Pura basa. Ulma kabat. Tamatua. Ikut bersama tamatua telah pada amalah. Jauh barasiana. Jauh barasiana. Hola. Jauh barasiana. Ikut bersama. Kama bahasa jekama jauh nana. Satnail. Satnail. Hajar wali kan oftu wali gajikan oftu abu hamanana. Oleh makamana banda lumpur bayi kula. Abita aja jalan kamar kanan. Baik sekali lagu carani. Baik kula basa. Baik abu coba dipejam jatah mijat. Baik itu. Baik setan itu bayi curah. Apa bahasa? Udah. Karena benda. Abinda teramadera kakana terasa setan ini apa tempat jauh kukuha. Baik dipejam jatah mijat. Ia tinggal dari Facebook ke kabatan. Kalau takkan shisha tinggal visitor, ugati tinggal visitor. Orang macam mereka kana. Bukan managa, orang puna. Tiga sajalah nama ini. Banyak macam tu. Tidak macam mak. Banyak macam tu. Bisa cima pergi. Banyak macam tu. Seman nafdai. Banyak macam tu. Banyak macam tu. Orang kerja sekarang. Banyak macam tu dikitikun. Baik jatuh Malaysiana. Baik sama Malaysiana. Ia puna sih, puna. Baik. Baik. Baik kalau makan turun apa dia? Yang cerdas yang mencari batu bola di desa mata jadi buku saja. Ia salah gara-gara nak kena dia ke sana puna jauh mereka. Baik desa mata mencari batu kufur jadi cerdas sabun kuih kupu sama ini saja. Lupa dah, dia kan lupa saja. Dia kan lupa saja. Nak pura dia kan lupa. Jauh dah furuku, jauh dah. Dipacam jatah di sana. Jauh dah. Dia kan lupa saja. Dia kan lupa saja. Jalan. Ina makanan jokan dia pilih kan dia nak dia kan lupa dah. Dia kan lupa dah. Dia kan lupa dah. Dia kan lupa dah. Pada. Pada mayu. Pada mayu. Pada malu. Dia kan lupa kaya hosi. Kena kaya tu. Kena kaya siago. Omni wa kaya siago. Pada. Bilang tinggal mencari rakyat orang berawat di sana. Ina ada cara nak mencari batu kiasi cara nam. Baik serta urfuna kegosan. Baik cara dia boleh. Ina mencari batu kiasi kegosan. Baik. Baik. Tukenti. Lucifer. Satnail. Gamadua. Satnail. Baik. Gamadua. Baik. Anu seberang genyo. Baik. Dokter sebelah gaera. Baik. Apa bakal jumpa? Baik. Siapa tu nama acara ni segala nak tu bakal jumpa. Coach.
Wayyo nan qabame waggaa dheeraa miliqeen taa'e. Way nan qabame harree. Hin qabame nan tokko. Wareega maalan kenna na jala ga'e wareego jedhe. Ala mucatti kanan kennadhee jira jedhe. Adoolaa mucaa duubaa kana reeffa ishee akkanaa fi mana barumsaa karaatti guuttee qashee reeffa ishee naa dhufuufan saganteeffadhee jira. Bias. Amen. Jara goftech. Amen. Atiman. Afromalite. Atafromalite. Jaga malu coba. Malu. Iyan. Oi beka. Poko. Nama. Sali salma. Yesus amo amen jadi. Nama sibuk kejeru kami. Yesus jirenya kira tamu je. Amin jeda. Yesus jirenya kira tamu jadi. Jangan kalian sedih kalian menadi kau lihat tidak balera. Amin dan tukera. Kalau tak suruh kalian nabi dan tukera. Waya tu foto kita tidak bisa tukera. Waya tu foto kalian diganti mahal itu bukan dan dia tukera maka Yesus. Bana mas. Sinika. 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 Balikan kala sinika. Sinika maka Yesus. Mina mina kera jurunika. Mina samu kera jurunika. Mina gaya kera jurunika. Mina barnota kera jurunika. Mina mana kera jurunika. Maka Yesus ingat kala hikami. Ka Yesus. Maka sekali kulit nakama juru hikami nakera. Hukuman surat yang berikan justani. Najuran yang berikan justani. Daimi kasus tiba-tiba tenggelam akan justani. Rakyat justani lalakan justani. Wangga ditika saya jiru ada camu hikama. Hikama maka Yesusin. Hikama di gaul syatin. Hikama maka Yesusin.